التيدنا التيدنا خبايا جرها فاجارة ما جارنا سارها فاجر سجارات أكون منيرات أورمو بيفاتا أبيفتو جنماتا إثيوبيا بيفاتا أبيفتو جنماتا بقربيني براتي جرا قرباتو كوتشي مقادبا دكنا جناتي نباسي وقابراتي نجهي بركم لما كذا تربة برا نجايا برا الفنا برا أرارا برا جبنا ربنا وهاجر جنة أتيتين أرارا أتيتين ويوما أتيتين نجايا كما جمتوتا أمتا أورومو في أمتوتا بيا كنا هندوماف duraan dursee baga booqaa birraa bara 2017 isin gahe akkasumas baga gammanne isiniin jecha ibsa dookumentarii filmii ateetee ayyaana hawwataa kan isin beeksisnu ta'a. Akkuma ummatoota Afrikaa ummanni Oromoo aadaa duudhaa fi seenaa isaa karaa afoolaa fi karaa qabatamaan dhalootaa gara dhalootaatti daddabarsaa yookaan dabarsaa turuu isaa ni beekama. Seenaa afoolaa yookiin qabatamaan darbaa daddarbaa dhufe nu bira gahe kana ammoo haala dhaloota haaraa barsiisuun hojjechuun dirqama keenya hundaati jecha filmii dookumentarii aadaa duudhaa fi seenaa uummata Oromoo yookiin falaasama uummanni Oromoo addunyaaf gumaache keessaa sirni ateetee isa tokko. Dookumentarii kana gaarreen Baalee aanaa Adaabbaa Dodolaa ikooturizimii keessatti waraabnee Finfinneedhattis waraabnee jirra. Dookumentarii kanarratti hawwati siinqee akka biyya kanaatitti sirna siinqee beeksisan irratti hirmaatanii jiranii riisarcharoonni yookaan ammoo warri sirna siinqee kanaa yookaan ammoo sirna gadaa qoratan irratti hirmaatanii jiranii. Oduu gara siinqeen dhufin jalqaba waa'ee gadaa kaasna. Gadaani waa'ee namaa qofaaf miti ka dhufe. Waa'ee uumama hundaa eeguu dhufe. Mirga isaa eeguuf, faayidaa isaa eeguuf isa protect gochuu dhufe gadaan jalqaba wanni beekamuu qabu isa jechuudha. Gaafa gadi siqu immoo gara namaatti yoo dhufne gadaan ka dubartiiti jechuu dandeenya. Amma maaliif yoo jenne gadaan dhiiraa olitti dubartiidhaaf akka guddaa qaba. Dubartii protect godhe gadaan. Akkuma beekamu sirni gadaa sirna addunyaan dinqisiifattu. Sirni gadaa addunyaan dinqisiifattee dimokiraasii irraa fudhattee gara ofiitti deeffattee yeroo ammaatti itti fayyadamaa jirtu kun gaafa seera isaatu dubartootaaf mirga guddaa kennee fi mirga guddaan inni kenneef dubartiin wayyu jedhe. Isa hadha biyyoota Awurooppaatiif ardii garaagaraa irratti maarchi 8 jedheetiin biyyi biraatti fayyadamu Oromoon sirna gadaa keessatti dubartii wayyuu jedhe. Dubartii wayyoomse. Wayyuu jechaan dubartiin kabajamtuudha. Dubartii wantu dursu hin jiru. Dubartiin madda dhala namaati. Yoo dubartiin jiraatte dhalli namaatti fuufuu danda'a. Dubartiin waa hunda kanaafuu wayyuu jedhee wayyooma kana kenneef jechaadha. Qorattoonni tokko tokko keessattuu eetik riisarcharoonni biyya alaatti dhufan kan aadaa Oromoo seenaa Oromoo hin beekne maal jedhanii gadaan gaariidha garuu dubartii mirga isiin eeguu jedhan Profeesar Asmroom Leggaseefa which is totally wrong. Kitaaba isaa The Three Approach kan jedhu waan kana kaaseera. Gadaan wannummaan akka dubartii gadaan mirga isii eeguu hin jiru. Sirni gadaa guutuu ta'uu isaa sirni gadaa kun mirga dhala namaatiif walqixa ta'uu isaa ibsaa dookumantariin kuni. Seera tumu keessatti siinqee kenneef siinqee tana maal jedhee kenneefi siinqeen waraana dubartiitii jedhee kenneefi walumaa galatti siinqeen gaafa heerumaa abbaa warraa qabatee amaanaa fudhateetiin gale tun sirna gadaa keessa waan kaleessa mirga isii ittiin haa kabachiifattuuf wayyooma isii ittiin haa eeggattuuf araaraaf nagayaaf akkasiin itti fayyadamtu kanaan dubartii ga'oomse jechaadha. Waan gaggabaabaa dubbadhee bira tara. Tokkoffaa dubartiin veetoo paaworii qabdi. Sagalee kuffisuu mirga qabdi. Dhiirri 99 waan murteessu dubartiin takkaatiin siinqee isiitiin diiguu dandeetti. Tokko veetoo paaworii qabdi gadaa dubartoonni gadaa keessatti naa qabaa. Tokko. Ateeteen kun kan gaggeeffamuun siinqee kanaan al hin gaggeeffamu haawwataan al hin gaggeeffamu jechaadha. Inni kun maalidhaa fi nagayaaf araaraaf fakkeenyaa fi yeroo lolli jiraate siinqee tana qabatteetiin yoo jidduu seente lolli sun yooma san dhaabataa jechaadha. Sababni lolli dhaabatuun dubartiin tun waraana ofii qabatteerti. Waraanni kun waraana arfidoomu jedhama. Waraanni kun kana maal lolani arfiin isaa qara qaba. Kun ammoo akkuma argitan arfidoomu. Sababni arfidoomu ta'eef ka qabbanaati ka araaraati jechaadha. Dubartiin nagaa, dubartiin araara, dubartiin qabbana. Bakka dubartiin jirtutti lolli hin jiru. Bakka dubartiin jirtutti araaraaf qabbanatu jira waan jedhu kana wayyooma kaleessa sirna gadaa keessatti kenname kanaan haala kanaan itti fayyadamti. Lammaffaa dubartiin akkuma reefa sii jedhame wayyu
abbaan gadaa isii fuuldura bahuu hin danda'u, ijaan laaluu hin danda'u. Gadaa keessatti dubartii ijaan laaluun dhoogga. Yoo takkatti mil'atte ijaan gadi jettee yeroo sadiitti irreeffachuu qabda. She is sacred. Dubartii wayyu ijaan laaluun harkaan qabuu miti. Akkanatti bonkoo isaanii harkaan qabuu miti, ijaan laaluun dhoogga. Kun kabajaa dubartiin wayyooma isii sana eeguudhaaf jechuudha. Lammaffaa sadaffaa maal jedha Oromoon, oliin lafaa karaa, oliin rifeensaa nyaaraa, oliin mukaa muka jirbiiti, oliin namaa dubartii. Sanbiraa darbee dubartiin fakkoomii dhugaati. Fakkoomii dhugaati. Kanaaf dubartiin yoo waasi himatte ragaa fidin jedhan, dhugamoo dhugoo qabdan jedhan. Waan isiin himatte sanii murteessa, maaliif hin sobdu. Kanarraa ka'ee Oromoon maal jedhaa, dubartiin laman beektu takka wallaaltuu jedhaa turan. Isa kana namni arrabatti fakkeessee odoo hubatin maal jedhaa ture, ebalu laman beeku yoo jedhame maal jechuu, afaan laman beeku yoo jedhame takka qofaa jechuudha. Takkattiin dubartiin beektu dhuga, isiinuu dhuga dubartii mataa isiitiin. Ateetimti maalii ka jedhu mana keessaa ka'eera. Ateetee jechuun dubartiidha, waan biraatii miti. Obboleettii teenna, haadha teenna, jaartii teenna jechuudha. Dubartii yaadrimeen jedhu kun Dr. Mahammad sirriitti kaaseera. Siinqeen waraana dubartiiti, sirriidha. Waan siinqeen hojjettu keessaa takka. Garuu siinqeen yookiin ateeteen nagaa eebsittuu uumamaati. Mirga isii eegsisuu waan xiqqoo. Gaafa roobni bade, gaafa roobni hammaate, gaafa caamni baay'ate, gaafa gogiinsi dhufe, siinqeetu ateeteetu bahee araara uumamaa buusaa jechuudha. Eedduu ardiif samii, nageenya ardiif samii kanaa jechuudha. Sirni siinqee ateeteen uummanni Oromootti fayyadamu ga'oomina dubartiitiif gaafa kennu araaraaf qabbanaaf ga'oomina isiitiif mirga isii falmachuudhaaf mirga dubartii biraatiif falmachuudhaaf kenneefi malee akka amma gaafii mana keessaa ka'ee ba'aada amalkoo yookaan immoo aadaa shirkii jennaa gara keenyatti yoo deebinu aadaa shirkii yookaan waan hin malle yookaan immoo waan kaleessa hin jirre gara amantaatti as fidanii amantaan itti fayyadamu miti. Achi yoo as dhufne ayyee dubartiin akkana jirtu tun gadaa keessatti gadaan bakka akkanaa kenneeftuun maaliin protect goonaree? Fakkeenya dubartiin yoo garaa waa qabduu fi yoo harkatti daa'ima qabdu garagara. Fakkeenyaaf gaafa qanafaa qabduu fi gaafa siinqee harkaa qabdu mirgi isii gabraati adda. Dursa argatti. Qanafaa gaafa mormaa qabduuf addaa qabdus mirga dubartii kabajaa dubartiitu dabalaa jechuudha. Kana gochuuf akkuma reefa sii ka'e siinqee qabdu dubartiin. Ateetee qabdu dubartiin. Baay'isa wayii dubartiin wanni amma dogoggorri jiru kan asitti an dubbachuu barbaadu miidiyaa kanaafotti dubartiin akkuma waan mirga dubartii qofaaf dhaabattetti namni hedduu yoo kaasuun dhagaa. No. Dubartiin social well-beingidhaaf hojjetti bara. Yoo namni hiyyoome siinqee qabattee ganamatti dhaqxee moonaa ijaaradhu jettee biraa deemtee galgala horii 50 horii 100 moonaa saditti kennitiifi bara. Namni yoo hiyyoomate dhaqeet waaqa naa kadhadhaa jedhee sa'a tokko kennaaf. Ayyaana asaraa qopheessanii namicha sanii waaqa kadhatanii namicha gaafa waggaa kakiila lixu ta'a jechuudha. Hin hora. Yoo waraanni ka'e reef jedhamee jira. Yoo waraanni ka'e waraana sana kadhaabsitu isi. Yoo dhiirri miidhame dhiirrummaan biraa dhiiraa yoo miidhame dubartitu bahee mirga dhiiraa sanuu kabachiisa. Kana kun beekamuu qaba. Dubartiin dubartii qofaaf otoo hin taane dubartiin himaanitiidhaaf yookaan immoo walumaa galatti uumama hundaaf kan dhaabattedha. Dubartii waaqa diqqoo jedha Oromoon. Waaqaa gaditti dubartiitti bullaa jedha. Waaqa dubartiin. Akkamitti waaqatti bu'aree akkamitti mirga waaqaa dhiibaree Oromoon waaqa jedheeni isarraa baduudha akkuma amma jedhame isarraa karaa gadi dhiisuudha. Kanaaf gaafiin ateeteen maali jedhu dokumeentarichi sirriitti deebisa. Erlii gaafatame dursee gaafatame sana booda otoo ta'e gaafiin hedduu fiilmichaan booda otoo ta'e waan walitti bu'uun hin qabu. Warri aadaa keenya balleessuu barbaadan warri gita bittoota kana dura aadaa keenya awwaalaa turan warri immoo sirni gadaa kun dimokiraataa ta'uu isaa keessattuuyyuu dubartootaaf iddoo guddaa kennuun dubartiin wayyu dubartiin hangafa dhala namaati jedhee wayyoom asii kenneef kana balleessuudhaaf keessattuuyyuu aadaawwan hedduu gara naannoo Oromiyaa as seenuudhaan aadaan galteewwan adda addaa aadaan alaa galteewwan adda addaa as seenuudhaan namni abbaan barbaade akka barbaade callee kana waan godhanneetiin deemnu callee baay'ee daamil kootii jedhu miti kun bareedina keenyaaf godhannu midhaagina keenyaaf godhan kamatatti godhan
kakallacha irratti godhan wareedina kennaa godhan harkatti godhan wareedina kennaa godhan uummanni addunyaa irra jiru kan nu beekuu barbaannu magaala Finfinnee keessatti akkanatti an uffadhee yoo deemu እነዚህ ባዕድ አምልኮ የሚያመልኩት ናቸው ናን jedhaniiran አይደለም ይሄ ማንነቴ ነው siinqeen waan guddaadha ateeteen as keessa jira ateeteen goraa jira ateeteen falaa jira ateeteen falaa bal'aadha ateeteen goraa keessa dokumentariin amma hojjenne kun akkuma reef jedhame jalqaba isa keessa classification ateetee san keessa ateetee goraati yookaan ateetee deemsisaati mirga dubartii sana kan kabachiisu jechuudha isa irratti kan hojjetame bal'inaan ibsamee jira hin jalqabne malee naannoo amma wanni kun itti gaggeeffamettu itti deemamee wanni arra guunneef inni wanni jennu jiru akka waan nama galaanarraa takkaahuu garbarraa waa cilfaadhaan waa fuudheeti akkasitti ilaalamuu qaba. Ateetee gaafa jedhamu. Egaa yaadrimeen ateetee kun yaadrimee Afrikaati. Baay'isawee sirriitti kan hubachuu qabnu. Yaadrimee warra kuush yaadrimee gurraachaati. Gadi xiqqeessinee dodolatti baaletti gadi qabnee akka hin laalle achii eegalle malee achii jalqabne malee dhugeeffannaa gurraachotaati. Oromoomti kun waaqaan maaf gurraacha jedhee namni uf gaafate jira. Gurraachummaan leellifnaa mallattoo gurraachaati jenna. Warra Gambeellaa warra Gumuuz kana yoo nu bira darban ofirra naannofnee ilaalla. Akkamitti gurraacha kana ofirra naanna'ee ijoolleen akkamitti ilaaltire. Kanaaf mallattoon gurraachummaa warra kuush bira Itoophiyaa bira baha Afrikaa kana keessa jirti jechuudha. Faanni isaa Afrikaa guutuu keessa jira. Kun tokko jennee jalqabne. Kan itti fufuu ta'a jechuudha. Kana malees dookumentarii kan hojjechuuf waggaa 2 kan fudhate yoo ta'u walumaa galatti dookumentariin kun hojjetamee xumuramuu fi qarshii miliyoona 4 kan fixe yoo ta'u dookumentariin kun sa'aatii tokko dheerata pilaatfoormii garaagaraa irratti gadhiifama fakkeenyaaf international film festival addunyaa irra hedduutu jira isaanis sammii eega ta'ee booda gara biyyaa dhufe biyya keessatti ammoo miidiyaa akka Oromiyaa 11 miidiyaa OBN yookaan ammoo Teelee TV wajjin dubbataa jirra isaan irratti uummata bira kan ga'u goona. Sirni gadaa har'a gahee jira akkasumas sirni gadaa guutuu ta'uudhaaf sirna ateetii yookiin sirna siinqee of jalatti qaba. Kan ammoo haawwoliin keenya abbootiin keenya nu biraan gahanii jiru dhaloonni ammaa ammoo bifa dookumentariitiin bifa garaagaraatiin dhaloota biraatti dabarsuu qabna jennee amanna. Kana wajjumaan akka dhaloota qubeetti wajjin akka goonuuf jedhee kabajaan asuma isin gaafadha. Akkasumas fiilmiin kun yeroo hundumayyuu caalaa yeroon kun yeroo oromummaa keenya itti calaqqisiisnu yeroo irreechaati yeroo birraan bari'ee birraadhaan wal qabatee sirna ateetee kanas akkuma asumaan daawwattanis ni jedha. Dookumentariin haala bareedaa fi hawwataa ta'e kun bakka aangawoonni mootummaa abbootiin gadaa haadholiin siinqee fi artistoonni beekamoon biyya keenyaa argamanitti hoteela Sharaateen Addis Finfinnee fulbaana 8 bara 2017 bifa ho'aa ta'een haalaan ni eebbifama. Kanaafuu jaalattoonni aadaa fi artii hundi keessan guyyaa jedhame kana irratti affeeramtaniitu horaa bulaa deebanaa fulbaana 3 bara 2017 Finfinnee galatooma.